amboof naannoo ishee ganama kan haala kanaan isin waliin wal argee isin dubbisuu ergaan qabu isinitti dhaanfachuu akkasumas siidaa bilisummaa maaliif amboo akka jenne akka dargaggoon dhaloonni egeree baree eeggachuu danda'uuf imaanaa fi qabsoo gootota kaleessaa baachuunis dhalootaaf dabarsuu qabnaa jedhan. Bara rakkoo bara cinqii keessa dhaabbatanii danda'amnaan qabsoofne bilisummaa saba keenyaaf finna ta'uu dhabaannaan ijoollee keenyaaf dabarsinaa jedhan. Jeneraal Waaqoo Guutuu bilisummaa hiddaan qabsoofnee rakkanneen finna ta'uu baannaan ijoollee keenya ittiin guddifannaa jedha. Yaraa fi gaarii isaa hubachuun addunyaa qixa tarkaanfachuuf immoo qabsoo fi ergaa Jeneraal Taaddasee Birruu finiinsuun barbaachisaa ta'us dhaaman. Ammaa booda ummanni keenya waa'ee bilisummaaf aarsaa ta'uu hin qabu. Oromoon bilisummaa isaa argatee jira. Qabsoon kana booda nu eeggatu. Bilisummaa arganne kanaan misoomne jijjiiramne ofiif duwwaa osoo hin ta'in ollaaf ooluu akka dandeenyu barumsi xiyyeeffannaa addaatiin haala har'a keessa jiru osoo hin ta'in isa borii yaadaa akka itti barachuu qabdan Jeneraal Taaddasee Birruu ergaa dhaamse isinitti himuun barbaada. Bilisummaa booda tokkummaa Oromoo tokkummaa Itoophiyaa bilisummaa tiksuuf jijjiiramuuf ga'een barnootaa olaanaa akka ta'e goonni keenya Jeneraal Taaddasee Birruu nu barsiiseera. Barachuun maaliif barbaachisa? Barri amma keessatti jirru kun bilisummaa qabsoo keenyaan argannu malee xiyyeeffannaa addaatiin barannee waan haaraa kalaqnee kan har'aaf kan borii yaaduu of qopheessuu baannaan haala amma keessa jirru kanaan yeroo dheeraatiif turuun rakkisaa ta'a. Kan nu baasus jedhan tooftaa fi malamaltee jiru hubachuun qaroomin akka ta'es dubbatanii kun immoo muuxannoo hayyootaa fi duudhaa gaariin dabaalamuu akka qabu hubachiisanii. Cimnee barannee rakkoo amma keessa jirru furree hiikkaa fiduu yoo dandeenyu garuu baay'ee fingala duwwaa osoo hin ta'in bu'aa kalaqa sanarraa itti gargaaramuu fayyadamuus hin danda'a waan ta'eef as taa'uu keessan hin tuffatinaa. As keessa baay'eetu ba'e. Biyya kanarraa goota baay'ee beekaa baay'eetu ba'e. Isin keessaa goota baay'ee beekaa baay'ee kan biyyaaf addunyaa gaggeessu hin ba'a. Warreen akka kaleessaa yaadaniifis ergaa dabarsanii. Yeroo tokko naannoo tokko keessatti bofaaf raacha waliin jiraatuu jedhama. Osoo waliin jiraatanii naannoo isaanii keessatti abidda guddaatu ka'e. Abidda sana baqachuu osoo fiigaa jiranu fuuldura immoo bishaan biraatu dhufe. Riqicha guddaa. Raachi daakuu dandeessi. Ce'uu dandeessi. Bofti daakuu hin danda'u. Hin kadhate raachaan adaraa na baadhuu na ceesisi jedheen. Anillee silaa baadhee si ceesisuu nan barbaada. Garuu immoo amala gadee qabdaa nama hiddita waan ta'eef si baachuun rakkadhaa jetteen. Hin kakate atumti rakkoo kana keessaa na baasi malee an nan kakadhaa sinidduedhaan baatteetu daaktee ceesisteen. Eega ce'ee booddee akkuma amala isaa bofti sun raacha'etti. Maaloo kakattee turtee miti akkasin godhattee maaliif na eedite jennaan anoo barbaadee miti amala koota akkasii jedheen. Gaggeessummaa addunyaan amma barbaadus himan. Kaleessa kilaashii baannee jirra maaliif bilisummaa waan barbaachisuuf. Amma bilisummaa argannee jirra kana booddee isa boriif qophaa'uu waan barbaachisuuf ijoolleen kana booda aarsaan isinirraa eeggamu halkan ta'anii qayyabachuu, dubbisuu, barreessuu, haala hubachuu, xiinxaluu, jaalawwan keessa wajjin mari'achuu, yaada qooddachuu,
waan haaraa kalaquuf carraaqu ta'uu qaba. Akkas taanaan injifannoon har'aa ce'uu danda'a. Dooktar Abiyyi erga ministeera muummee ta'uun muudamanii yeroo lammaffaaf Amboo kan dhaqan. Uummata Amboo dargaggoo magaalaa Amboof naannoo ishee ganama kan haala kanaan isin waliin wal argee isin dubbisuu ergaan qabu isinitti dhaanfachuu akkasumas siidaa bilisummaa maaliif Amboo akka jenne akka dargaggoon